Dhuftanii ijoollee. Dhufneerra abba. Nooraa. Durii ayyaanni ganamaan mannoo ifameetu ayyaaneffatama. Dur oolaa birri qarshii 5 binneetu qallee nyaanna turre. Har'a 5,000 ta'e kunoo. Egaa amma waan inni isin barbaadeef ayyaana har'i. Guyyaan ayyaana waan ta'eef isinis akkasin gammaddan. Hiriyoota durbaa keessan isa suuqa keessan sana fiddanii walumaa wajjinii nyaannee dhunnee taphannee akka gammannuufan ati hidhattee hiriyaa kee fidda ilma koo. Ati hidhattee hiriyaa kee fidattee dhuftaa dur. Abba hin finne dhanne duriima kana yoo dhiifte maal qaba? Nutti hin teetta. Dur waan ta'e nutti hin teettamini hin finna duriima nuu dhiisi. Tolee durii akkasittiin ayyaana iftoominaa walii wajjin dabarsuu jedheetani dur. Bideen dhufa abba waan tokko rakkoon qabu. Maal taatu jaarsuun dur du'eera ta'e maal qaba? Abba naan dhufan. Ati immoo waan tokkoon sitti hima. Dur ijoolleen nu deemmachuuftu. Haa ta'u durii dhiisaa gara dudduubaa qofa natti. Kanaaf akka hin dhunne dhuddee ayyaanaan mana koo hin balleessiniin siin jedhe. Hin dhugin. Yoo machaa hin gaafatinaa garuu hin dhugan. Hin dhugin. Dhuddu malee machooftaa. Dur. Hello bareedduuko. Nagaadhaa bareedduuko. Jirra bareedduuko. Dheengadda bareedduuko sii bilbilan kaastu bareedduuko. Eeka waa'ee sagantaa keenyaa irraa sitti meeramini irra jaarsi fidiinaan jechaa jira waan jiru hundumaa waliin mari'annee irraa naannoo amanaatiin si eegaa jira bareedduuko. Rakkoon qabu naannoo lafa karaan akkas bee dhufu beektamini lafa makiinaan irra naanna'u irra dhuftee hello tole achuma irra dhufta rakkoon qabu tole. Nagaadha miti baay'ee daftee dhufte daqiiqaa 50 duubaan alaabde. Manni keessan as ta'uu isaan barreen ture. Manni keenyaas waan si dhibu akkuma kanaan dura sitti himee waa'ee wantoota na rakkisan tokko sitti himeera. Biyya keessa xinnoo yeroo dheeraa waan hin turreef na rakkisa biyyi keessi. Amma uffannaa kun argita miti ati caammaa Taayilaandii hidhaansa Ayirlaandii waan si dhibu. Kaalsiin koo Hoolaandii laandiidhaan waan hin gaadhee deemu tokko kun waa'ee mana keenyaa sitti himeen jira. Abbaan koo dheengadda guyyaa 3 duraadha kan inni Hoolaandiidhaa dhufe. Akaakayyuun koo akkoon koo hundumtuu Hoolaandii jiraata. Kanaaf xinnoo of eeggannaa si barbaachisa yeroo jaarsa keenya wajjin haasoftu mana keenya dhufte. Gandi keessan as ta'uu garuu natti himnee turteetti yeroo dura bakka biraatti yaadan tureen. Akkasigaa yeroo baay'ee biyya bakkeetti yeroo deddeebitu biyya keessaaf biyya bakkeetti yeroo deddeebitu Ameerikaaf biyyuma gidduuman jiraadhachaa jiran garaanaan tartaarka waan matee irra jiraachuu barbaadan jira gidduuma sana arguudhaa fi wantoota tokko waa'ee barumsaaf asii gaggaafachuu danda'u. Kan koo si gaafatu beektaa sirriitti siin jedhanii. Sirriittan beekama allatti himtee jirta. Digirii koo lamaan akkam biyya bakkeetti fudhestimeera. Digirii koo isa jalqabaa fi isa lammaffaa biyya bakkeetti fudhestimeera. Abbaa keetii ni kan walla barsiisuu deemtu garuu. Abbaa kooti xinnoo gaaffisti baay'isa waan jedhu dur waan jedhuun gaaffisti baay'isa dhee sodaadhee. Rakkoon hin jiru. Kanuma abba dhuftee ilma koo akkas malee kottu
Nagaa jirtu. Nagaadha. Kunoo nagaa. akkas iftoominaan ayyaana gaafa ayyaana waggaa akkasitti walii wajjin akka dabarsinu anatu barbaade taa'ika noori Tole, noori tole. noori mucaakoo noori. Baay'ee nama dhibaa intala koo dur nu- duri ayyaana waggaa akkasittiin dabarsu ijoolleen maatii dhokattee bakkee keessa jooraan ooltu. Dhugaadha dhugaadha. Ilmi koo kun cimaadhuma kunoo isee akka keetii argatee kunoo manatti fidee kunoo wal barsiisee na gammachiisa akkasittiin kunoo. Natti meeraannis baay'ee nattaaseera waa'ee keessanii. Maqaa keenyu naan jette. Maqaan koo iftuu. Iftu utumatti natti himin naa galaam utumatti natti himin utumatti natti himin meerree laata tokko immoo hin dhumne ammas akka inni dhaqee hiriyaasaa akkuma kana fidatee dhufu itti meera maal godha garuu kunoo mucaan koo kun mana barumsaa dhiisee Isa kam isa lammataa moo? kutaa saddeetitti waggaa lama Akka isa kanaa cimaa miti jechuudha. Inni barumsa biyya bakkeetti barate miti inni kun. kutaa saddeetitti waggaa lama kufee Yoom deebitan isin biyya bakkeetti? maali biyya bakkeessa maali natti asoftati kunoo Dhiifamal tokko. kaleessu dheengadduman biyyaa dhufe laa kunoo baadiyaa Al tokko dhiifama. Buddeen dabaleen dhufa amma deebi'ee dhufti waan tokko waanuma tokko hin dubban. Dhiifama. Abba waan tokko hin dubbatin. maali si argee mamala natti jijjiirrate du'eem kunoo akka inni tafaan nu kakaawu argite nu ajjeese maal tafe kanarra Afaan nama kaa'u jaallata. kunoo naa gorsimee dhala koo mucaan kun barumsa jibbee kutaa saddeetti keessatti si'a lama kufee Eenyutu? si'a lama kufee kunoo anaa wajjin mana keessa taa sana qofaa dhaaree kunoo ayyaana waggaa kanaa waliin dabarsinaati kottaa jedhani kunoo baadiyaa keessaa maatiin keenya firri keenya lammiin keenyaan waamnaan dinnee kunoo asii sadii taane isaatu na dide mana keessaa hin baanore achumaan asitti dabarsaa jirra kunoo naa gorsi biyya bakkee moo maal jedhee biyya bakkee animu maali mucaan biyya keessa na baasuuf adeema moo Baga geessan. Ayyaana waggaa miti namni karaarraa maal hojjetaa jedhama. Dhaqee akka godaadhiin dhugu yoo isa kaan dhuguu dadhabe. Ani biyya kanattis hojiin hojjetamu naan gadu. Maal ta'a amma gatiin boba'aa gadi bu'e gatiin daadhii yoo gadi bu'e maal ta'a? Addunyaa wajjin dhuguu qabnu addunyaa wajjin deemuu qabnu dhaabbanneef naadanati. Lafan bar anamman daadhii burcuqqoo lama dhugee baranni barreen gaddaanatti fakkaata. Aannan gubadhe biyya kana keessaati. Warra mana hin dhuftee dhala koo abba maal siin jedhe
maalin siin jedhee ganama tuutin bahin kottuu taa'ime Innunne har'aa hin dhuginii Innunne hiriyaa kee qofa fidina barsiisi siin hin jenne fidee innunne aba kunoo akka ilma koosa kaanii waan inni fidee dhufe iftuu mucaa kana fakkaattu fidee walla barsiise ati hin dhuginii har'a fidiiti walii wajjiniin dabarsinaa siin jennaan hamma duddee dhuftaa ilma koo taay eenyoti haa meerree hiriyaan kee ati natti fidi siin jedhe immoo nagaadhaati fidi wallu barsiisi kan hin jedhe immoo mee fayyaadhaati haa Nagaa nagaa. mana gaariitti si beekaa inni eessatti hin beekaa abbaa kan taayi mee taayi maal lafuma taa'uun beeku kana na rakkiseera Dhiifama nan ture miti jala. Akkuma nama Ameerikaa dhaqee dhufeen ta'e miti. Nagaa. Kana booda dhagayeera hunda isaayyuu. Na haa ga'u ammas dabaltee na sobuuf deemta? Waan meeqaa osoo nama bareeddu ko. Na haa ga'u hundi isaayyuu. Yeroo muraasa gidduutti Taayilaandii dhaqee waan meeqa kan siif fidee dhufe tu haasofnuun. Nagaa nagaa. Taayilaandii Taayilaand iddoo dhaloota kee irraanfatte. iddoo dhaloota koo akkamiin irraanfadha kunoo Oromiyaa keessa kaayeessatti biyyaa na baasuuf adeemtaa toofte Eengadda dhufe. Hundi isaa nageera. eengaddan dhufe eeyyee baadiyyaadha Noorweey dhaloota isaa Noorweey nyaataa fedheetiin biyya nagaa Noorweey. Galatooma. Jedhaa. Ulfaadhaa. Abba maaliin si godhe diroo ittiin himtu eessa ittiin himtu Noorweey akka dhufte maal ta'a maaliif dubbii balleessitaati maal almee kan sitti maasitti maal ta'a waanuma gaarii dubbattee mucaa magaarii fidee dhufe yoo mana keessattu mucaan anati biyya koo keessaa na baasuu fi utuun biyya keessa barri baraas yaa baasu Taayilaandiidhaan dhufee moo eessaan dhufe dogoggoree mana namaalii ta'anii garee diraamaa koofin guddaa galateeffannaa amilee kennaaf televezyiiniin daawwachaa jirtan OBS dha sagantaan kun immoo wiirtuu maltii miidiyaa fi iventisiin televezyiinii OBS wajjiniin ta'uudhaan qophii ayyaana faasikaa